Hojiin ati keessattuu sirboota haga 5 ta'an kan hojjettee gadhiifte qabda. Sirba harmee koo jedhu kabiraan ni qabda. Sirba sana maayinii dhaamsi sirba sana wallee kana situ barreessee akkamitti qopheessite? Ka'umsi wallee kanaa maali? Sirbichi kun sirbicha harmee jedhamtuuni seenaa dhugaa irratti hundooftedha. Harmeen tiyya jirtu duuteerti. Harmeen tiyya akka duute ani yeroo san xinnaa ture. Bu'aa ba'ii baay'eetu jira jechuudha. Namni haadha ofii malee jiraachuun baay'ee waan nama dhibaati. Sirba harmee jettu tanaan yeroo hojjedhan istiidiyoo yeroo galuttuyyuu keessa kiyya gaariin turreeyyu. Wallee jaaladhu dhalli haadhatti hin jaaladha ijoollummaa kootiin hin dhabe. Ijoollummaa kootiin dhabe haadha koo. Ijoollummaa kootii waan hin dhabeefiyyuu jaalala haadhaa utuun argatin nama guddateedha. Taatoo abbaa kennatuyyuu rabbi umrii nuuf haa dheeressu abbaas haadhas ta'ee kan nu guddisee jechuudha. Waan akkasiiti. Weelluu kana osoo hin hojjetin dura dookumantarii fiilmii waa'ee haadhaa daqiiqaa 7 akkan hojjedhee ture. Isii sanis sababni itti hojjechuu danda'e lammii biyya Swiidin ka ta'e tokkotu iyyuu jira. Victor Marco jedhama. Inni sun har'aan tanas na bilbilee baay'ee na jajjabeessaa jira. Inni dhufallee naan jedhaa jira asitti konsartii waan tokko yeroo qopheessutti isin affeera naan jedha baay'ee na jajjabeessa. Inni kun jechuudha. Yeroo namticha kanaan wal agarru diraamaa yoo waraabamaa ture yoon. Diraamaa osoo waraabamu achi booda haayinaan jedhee jennaan inni nafa lugaa Ingiliffallee sirriitti naannoo baadhuu samma tokko homaan jedhu sana booda walitti amma tokko dudubbanne booddee gaazexeessa wayii jira ture. Victor Marcoon gaazexeessaa biyya Swiidin gaazexeessaa footoograafariidha. Ogummaan isaas akkasii.
waan akkasiiti sana booddee inni kun na dubbise innaan ati maal hojiin keenyaa jedhe aartiidhaa ni weellisaadhaa jedhee kilippii kiyya harmee sanitti agarsiise jennaan waaw jedhee bakka innis baay'ee itti tole mee wanti hojjechuu barbaaddu wanti biraa jira naan jedhee jennaan eeyyeti mee maal akka hojjedhu barbaaddaa mee waan fedhii kee irratti hundaa'ee waan mee na himi inni jennaan waan dhugaa ta'e tokko barbaada naan jedhe akkana anis immoo waan dhugaa ta'e tokko hojjechuun barbaada waan ta'eef iyyuu egaa waan gaariidha kuni jedhee nan isachuma maa inni jedhee na gaafate jennaaniin waa'ee haadha koo irratti waan inni hojjedhuun qaba maal jedhee haati kee jiranii naan jennaan haadhaan kiyya hin jiru haatitti hin jirtu amma isin boqatteeti jirte maal jedheen kanaaf waan dhugaadha waan ta'eef iyyuu maarree waan gaariidha waan ta'anii barbaadudha naan jedhee hayaa jenna weelluu harma jettu kana isaatu na hojjechiise hiwana weelluu harma jettu isaatu akka hojjedhu na godhe gaafa kana Adaamarraa ka'ee haga Finfinneetti istiidiyoo Adaamarraa ka'ee haga istiidiyoo Finfinneetti TV'n garagaraa illee jiranii TV'n isaanillee immoo gaazexeessaan ni jira kan biyya keessa illee immoo jiru kan Oromiyaa televezyiinii illee jira fiilmii sana hojjedheetiin sana booddee achumatti TV Oromiyaa sanitti eebbisan jechuudha. Seenaan fiilmii kana dhaamsisaa kan hojjetame seenuma harmee keerraa fi haaluma jireenya keerraa kan keerra seenaa keerratti dhugaa irratti kan hundaa'e jechuudha. Yaa dhugaadha akkasuma kanuma dhugaa irratti hundaa'edha illee inni biraa mootuyyuu akkamitti akka gara aartii dhufee fi yeroo aartiitti dhufu mootuyyuu maaltu akka nama mudate waan akkasiisan wantoonni si qunnaman jira waan jedhu irratti kan inni hojjedhe jechuudha. Tarii mootii firoonni koo illee ta'ee warri kullee akkan hojii aartii kana yookaan immoo hojii muuziqaa kana akkan jedhu barbaadani garuu mootiin intarastii kana keessa jira waan ta'eef hojii aartii kana keessa jira waan ta'eef biyyatiin caalee argame waan Jinda bersu ruki ya hai telah kam ada cerita ya ayo iya cerita kam ada nak mau ya cerita ada harmina datiya badawanu fi desena datiya badawanu baay'ee gaariidha yeroo calqabaatiif ani gara Adaamaatti yeroon dhufu qindeessaa muuziqaa Xilaawun Tolaa kan immoo Sumaaf istiidiyoo mucaa jedhamu kana bira dhufe mucaan kun immoo nama gaariidha illee haala gaariin na simate illee muuxannoo an duraan qabu irraa daran kan isaa illee innis muuxannoo isarraa fudhadheetu jira kanumatti aansuudhaan muuziqaa kiyya isa jalqabaa mootu isa biratti produce gochuu kiyyaafis baay'ee tokko itti gammada kanaaf Xilaawun anaaf nama gaariidha jedheetiin yaada. Harmeentii kaniin isiin duute yookaan immoo addunyaa kana irra buqatti bara 1993 yaalamurraa iddoon isiin deemteetiin yaalamin hin jiru yaalamteerti garuu mootuyyuu amriin tarabbiitu caala sila akka keenyatti nu jalaan dabartu ture garuu tarabbiitu caala waan ta'eef rabbi nurraa fudhate jechuudha. Muuziqaa kana kanaaf harmee jedheetiin wanti muuziqaa harmee hin hojjedha jedhee na kakaase miira koo tokko isa kana jechuudha. Ijoollummaa kootii wanta hin dhabeef jaalala haadha waan hin argatiniif jechuudha. Hiriyootaan kiyya tokko walaloo uummata keessa jiranii fi akkasumas wantoota kennaa akkuma isin jedhe san kennama rabbi kenneef san walaloo fi yadaloo isaa qabatanii yeroo gara magaalaa dhufan yoo jalaa fudhatamu ni argu. Sababa kanaan kan ka'e ani mootuyyuu walaloon kiyya kun na jalaa fudhachuu danda'a wanti jedhu wayitiin qabadhee yoo nan eeguu danda'e. Sirba isa awwala gara Adaamaa dhufeetiin istiidiyoo Sumaaf yookaan immoo Xilaawun Tolaa biratti produce godhe san orgaaniidhaan jechuudha irra deebi'ee tiniin produce gochuuf gara Finfinnee deemaa jira jechuudha. harmena
tiya bada wano fi desenada tiya bada wano fi sinadu sinargu bakka haka jirta waan keessa jirtu beeku rabbuma si kadha mera ansia patawalo fi desenati patawalo fi warroon akka kiyya haati irraa dabran ni jira waan ta'eef akkasumas immoo warroon irraa hin dabarnis haati jira warroota haati irraa dabarte san ilaalanii akkam jiru akkamii akka dabarsa waan beekanuuf kanaaf har'a mootu rabbi galanni haa ga'u carraa kana argadhee itti fayyadamee hawwii kiyya isa na keessa jiru san ummata kiyyaaf ifa baasee mul'iseera jechuudha. Rabbu masih katai Dusi hermetia Abjula fakate Ilman tantera Sanin alam mutu wae baqattummaa kana ka yeroo san ijoollee wayii gara basaasuun kanatti ijoolleen galaana nyaatamte hedduutu jira isaan kana maqaa itti kaasee waan kana irratti osoo fiilmii waan tokko dalannee jedheeni tole naan jedhee isallee walii gallee inni simootuyyuu itti gaafatamtu isaa ta'e isa hoggantu takka qaashii yaadadhu isee san itti gaafatam fiilmidha isaan hogganti isee waliin mari'atee hayee waan gaariidha jedhanii sana booddee inni waa'ee baqattummaa kana ni hojjannaa maal jedhee jara waliin mari'ate isa kana ni hojjannaa waan akkanaa jedhee jaratti mee jennaan jarri mootuyyuu lakki kuni waan hin taane biyya keenya keessa namnummaan baqatu hin jiru jetteen osoo namni kumata mallaka bishaan liqinfamaa jiru namnummaan biyya keenya iyyuu wannoo jedhu hin jiru baqatu hin jiru kuni soba waan kijibaate kuni yoo akkanuma fakkeessanii biyya biraarraa namoota baqatu fakkaataniitiin biyya biraa bakka waan akkasii yoo ta'e weeloo kaan immoo lakki jedhanii namti callee waan hin taane jedhaniini sana booda hin hafee jechuun harkaa fashalaa hojjechuun dandeenyeen orka hojjechuu dandeenya. Kun maal agarsiisaa keessattuu gaalaali namichi nama biyya alaati kan biyya lammii biyya Siwiidin ta'e innuu ka orkame isa ka artistoota biyya keessa jiran irratti immoo miidhaan geessisu asirraa ka'anii madaaluun ni danda'ama kun waan kana agarsiisa. Inni tokko waan hin dabaluu barbaadu yeroo diraamaa waraabamnu baajata hin qabnu jedha adaaman ala gara biraa deemameetiin hin dalagamuu hin danda'u. Har'a kaaraakteriin tokko
yoo kan ba'u ta'e kaaraaktarii hiriyaa toteetii walii wal qunnamte waan shaayii bunnaa jettu yoo kan ta'u ta'e makkiyaatoo takka yoo namni takka ajajate yoo hir'atte wallaahi aziim hin sobu'ani fiiganii dhufanitti bishaan itti nu guutan bishaan makkiyaatoon takkitti yoo hir'atte bishaan itti guutan laaqana affeerraa waan akkas yoo ta'e kun baratamaadha namuu mana ofiitii saanitti qabateetiin dhufa malee dhaabbanni raadiyoo TV Oromiyaa laaqana affeeriitiin diraamaa waraabbu maal jechuun isarratti haraama. Waan garaa nama yaatu adaamaan ala mee laalaa isin mee laalaa yuutuubii irra jira akka jiruuni eeriyaa adaamatiin ala gara biraa deemanii waraabamanii beekanii hooma hin jiru. Gaafiin yeroo baay'ee ni ka'a. Dhaabbata raadiyoo fi TV keessatti gaafiin miseensi kaasumaadha isiniif fakkaate maaliif adaamaan ala baanetiin hin hojjanne akka diraamaa warra habashaa kanatti akka gamanaa sawla sawu jiru diraamaa akkasitti maaf hin hojjanne isaan immoo haalli yeroo kamuu yoo mijateef biyya keessallee taanan iddoo barbaadan deemanii hojjetan ilaa biyya alaatti deemanii ilaa biyya Awurooppaatti deemanii hojjechuu ni danda'u. Isaan Maqalee fa'aa eessa fa'aa deemanii hojjetaa turan? Bakka Affaariin keessa hin deemnee hojjetan irra kaaraakteriin takkittiin yoo ta'u Affaar maqaa dhuftee kan jiraatu Affaar deemanii hojjechuu ni danda'u. Tigraay deemanii hojjechuu ni danda'u. Bakka barbaadan deemanii hojjechuu ni danda'u isaan kun jechuudha. Garuu televezyiiniin Oromiyaa Afrikaa keessaa nuti har'a waan caaf bira daradaranii haa ofii fidanii garee isaa keessanii fidanii beenu addunyaa Afrikaa keessaa TV'n keenya TV'n Oromiyaa sadarkaa tokkoffaarra jiraa nuun jedhu nuyi nu bira ta'anii sadarkaa tokkoffaarra jiraa rabbiin galanni haa ga'u nuun jedhan hayya TV'n kun erga sadarkaa tokkoffaarra jiraate ajaa'iba bara sadarkaa tokkoffaarra erga jiraate baajannummaan aartiidhaaf gumima aadaa fi wanti kanaaf bahu kun maaf hin baane maaliif hin adaamaa qofa keessatti dalagama maaliif sila wanti barbaachisumaaf hin godhamne maaliif adaamaa dhala baaneetiin akka ilmi namaa deemeetiin dalagutti akka habashoonni hojjetu sanitti maaf hin hojjenne jennee yoo nu gaafii dhiyeessinuuf rakkinni kenna jedha nama as deebi'anii ebaluu hin beekaa faayinaansii maalii kana akka fixuu qabu ebaluu jedheetumaan walumarraa walitti dabarsa malee kana jedhee wanti dhaaba qabu wanti namatti himu tokkichi hin jiru. Egaa kabraa ammas walleelee biraa ni qabda. Mee walleeleen qabdu sun isaan immoo isaan kamidha? Isaan uummata bira gahaniiru hojiin kee isaan irraas mee waan hojjedhe? Isaan hunduu gahanii tokko wanti dubbadhu kan jiraatu ta'e waa'ee kilippii irratti waa'ee harmeeti. Kilippii harmee jettana hojjedheetiniin silaa waan nama ajaa'ibu mootu oromtittiin erga OMN naa dabre sirbittiin harmee jettu tun illee mootu akka naa dabartu abdii guutumaan guutuutti OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa nin qaba waan ta'eefiyyuu boonaatuu dhaqee jechuun ni danda'ama. Sana booda dhaqee itti fidee waan dubbanne biraa deeme. Maal naan jedhan waan garaa nama nyaatu silaa kilippiin kun gaarii hojjette garuu waatu badee naan jedhan maaltu bade jennaani haadha shumbee achi keessaa baasii naan jedhan haadha shumbee muriitii achi keessaa baasii maaliif mureetii keessaa baasaa jennaaniin isiin hin barbaachiftuu naan jedhe bakka kun ijjannoo kenna hin barbaachiftu haati shumbee kilippii kee kana keessaa haadha shumbee kutiitii baasii naan jedhe silaa nama dhugaa dubbatu jedheeniitumaan ittillee hin fidheefi beete silaa nama dhugaa dubbatu jedheeniitumaan waan jedhaan jedhete sodaadheetumaan dhiise haquma himuu wayya. Shumbee yeroo sana gaaffiif deebii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork wajjin gootetti. Isiin dhugaa jiru dubbatte ka waan jiru waan achi keessa jiru dhiibbaan ijoollee Oromoo irratti jiru aartiillee eenyummaan akka hoogganaa hin jirrellee dhugaa jiru waan dubbatteef qofa maaliif dhugaa jirtu achi baateetiin hin dubbatteedha kanuma wanna biraatii miti. Sababuma kanarraa kan ka'e haati shumbee kilippii ishii asirratti galchite akka carraa ta'e muutu haati shumbee gaafsan dhuftee turte gara itti himee akkana haadha shumbee kilippii akkana hojjechuu fida jedhee itti himee jennaan haa uumaa rakkoon qabu naan jettee haati shumbee baay'ee anaaf nama gaariidha waan guddallee naa goote waan jirtuuf baay'ee galatoomfachuun barbaada dhuftee naa hojjettee har'a ganama na waliin waraabbii kana waraabamte sana booddee mootu galgala baate isiin gara Awurooppaa galgala baate duuba bineensitti jira waan ta'eef isiin galgala hin baate
Ana achumatti gatteetumaan baate. Anillee irraa nafne ittuma hidhee duuban. Waan akkasiiti. Sana booda haadha shumbee irraa hin godhu jedheen ani. Haafu malee kaanuyyuu ji'a meeqa muluu qabdanii ta'aniitiin hin baatan kinoo miidiyaan haqaa dhufeetumaan gannaa dhiise. Amma mootuyyuu harmee kanallee yoo rabbi jedhe akkuma rabbi fedhe ta'a jedheen. Wallaahi oleen bullee yoo takka harmeen kiyyaa inni rabbi umrii nu haa dheeressu nu haa dagaagu. Ajaa'iba. Iddoo gaariidha. Egaa haatu kaafteetta artist Mihirat Waldamaariyaam yookaan haati Shumbee akkuma kana warra kutaa dhangaarraa kaasee keessattuu aartii Oromoo guddisuudhaaf warra aarsaa boonsaa kaffalaa turan keessaa nama tokko isheeni hedduu cimtuudha. Uummata Oromoo birattis jaalala guddaa warra horatanidha. Isheenis egaa har'a Awurooppaa jirti. Amma wal argitanii? Haadha Shumbee wal argine. Amma muuyyuu ana maal akka yaade beektani? Ishee isii ifirraa kutiitii baasii ta biraa itti galchinaan jedhan sani wal bira teennee ishee waliin dubbanne haasofnee miidiyaa kanaan osoo wal bira teenneetiin bara gaafsan akkana siin jedhani osoo dhugaa gaafsan achitti akkana nuun jedhan tan wal bira teennee dubbachuun barbaada amma waan biraati miti. Gaaf takka ima baana gaaf takka tanaa ima baana sun kinoo baaneeti jirra waan ta'eef har'a dhugaa dubbanna waan nu qunname san osoo teennee waan achitti nu qunname san dubbanne baay'ee natti tolaan. Asirraa ka'uun egaati amma gara fuulduraatti hojii aartii keessattuu diraamaa hojjechuudhaan walleen itti jirta. Gara sanatti itti fufuuf karoora qabdaa akkami? Yoo rabbi jedhe wiilummaa qofa osoo hin ta'in amma iddoon jirullee immoo iddoo hawaasni Oromoo jajjaboon ciccimoon itti argaman keessa jira. Isaan kana waliin ta'ee iskibirtii barreessuun barbaada. Iskibirtii barreessee kanarratti immoo tuyuu waan gaariin hojjenna jedheetiin yaadaatee jira. Yoo rabbi jedhe sirbootan amma jijjiiran kanarratti illee kilippii waan tokko jechuun barbaada. Ittiin fuufa jedheetiin yaada. Wallisaa Hamzaan amma biyya kana keessatti maal hojjetaa jirta? Maalirra jirtanii? Hojiin kee ammaa maali? Akkamitti ibsama? Gama aartiitiin baay'ee gaariidha. Arga dhufe kana amma ani ijoolleen hedduun isaanii dhufanillee anallee na dubbisan hin jiranii. Waan tokko naan mari'atan waa'ee fedhii aartii ijoollee dargaggoonni fedhii aartii qaban hedduun isaanii dhufanii kan na dubbisan hin jiranii yeroo na dubbisan kanatti mootu sila furmaata ta'uu qabu karaa itti ijoolleen aadaaf aartii itti ibsachuu barbaadu fedhii isaan keessa jiran san bifa gaarii ta'een ibsachuu barbaadan waan mariidhaan jechuudha. Baandii tokko dhaabne. Baandii kunis yeroo gabaabduu keessatti baandii 6 barii boruu jennee dhaabne. Baandii 6 barii boruu nuti nama 6. 6 barii boruu jennee dhaabne. Baandii kana barii boruu jenneetti dhaabne. Baandiin kun amma baay'ee waan namatti toludha. Anu kinoo adda erga ta'eeti jarum wajjin osoo shaakalsiisuu osoo waan tokko waan silaa ta'uu qabu ogummaa waan beekurra haga beekurra osoo jara wajjin shaakala maal godhu irratti abdii fadiis dhufe. Abdii fadiis dhufeenaan daranuu baandii cimaa ta'e kinoo kan isinuu gartan kana. Kan amma halkan guutuu akkasitti shubbisiisaa ragachiisaa bule kana miti? Isa baandii jaan borii jechuun isuma. Dhugaadha baay'ee namatti tola. Aadaa fi aartii Oromoo keessattuu dargaggoota Oromoo hawaasa Oromoo biyya alaa jiru keessatti haalaan guddisaa jirtanii hojii gaariitiiti kun jabeessitanii kan itti fufuu qabdanidha. Egaa kana biratti akka waliigalaatti kaaseetta maxxansuudhaan hojii kee daran babal'iftee deemuudhaan akka karoora qabdu nu himteetta. Dhiyeenyatti waan gama kaaseettiitiin isaa ta'u kilippiidhaan hojii haaraatiin uummata keetti bahuudhaaf karoora qabda? Qaba yoo rabbi jedhe yoo rabbi na gargaare yeroo gabaabduu keessatti sirbootanii amma hojjedhe kana sirbootan daggala galaadha goototaa jettu tana abbaa gaggeeffata manaa keessummaa gala wallaalte tana jettu tana inni biraa mootiyyuu isa mirga abbaa biyyummaa jedhu kana isa sanillee immoo amma bifa edit ta'eetiin kan jirudha. Isas immootiyyuu guutumaan guututti baandiraa Oromoo qabadhee haala sila biyya keessatti
balaaleffatan wayyaaniin balaaleffattu san isa guutuus godhee jechuudha kilippii kan hojjechuudhaaf qophiidha yoo rabbi na gargaare jedheetiin yaada. Nuti sigaa kana harkaan gaawwannee uummata kee biraan si ga'uudhaaf hawwiidhaan eegna. Mee sirboota abbaatu gaggeeffata keessummaa gala wallaaltee kana maa inni dhaamsisaa irra keessa waan ibsutu jira. Keessa hoo seenne mee irraa adda babaasiiti sagaleen isirraa waan jedhiitiin dhaamsa saasina. Okay. Sirbattiin tuni abbaa gaggeeffata manaa jettana isin xinnoo si geerara qabdi miti. Mataan koo mataa dhaaree yaa ijoolli shakaa mataan koo mataa dhaaree mataan koo mataa dhaaree simmintoon itti baadhee bar garaan koo garaa dhaaree yaa ijoolli shakaa garaan koo garaa dhaaree garaan koo garaa dhaaree shillixoon itti nyaadhee shillixoo. Mataan koo mataa dhaaree yaa ijoolli shakaa mataan koo mataa dhaaree mataan koo mataa dhaaree simmintoon itti baadhee bar garaan koo garaa dhaaree yaa ijoolli shakaa garaan koo garaa dhaaree garaan koo garaa dhaaree shillixoon itti nyaadhee. Maal nu fortii feegna yaa jaranaa maal nu fortii feegna maal nu fortii feegna harree waggaatti dhalti. Dhiigumatti walitti hafa lammii koo numatu walitti hafa numatu walitti hafa wayyaaneen boruu galti wayyaaneen boruu galti tana OPDOf jedhee ani beektanii numatu walitti hafa boruu wayyaanii faana hin galtanii nu fixinaadha. Dhaamsa ga'ee qotee bulaa lafarraa hin buqqisinaadha. Wayi buqqaatanii wayyaanee diina faana hin galtan jechuu barbaadeeti gabaabumatti jechuudha. Yaa qeerroo qeerrensa daggalaa dafii koo nu dhahii malaa gabaareen mana kee galee si gaggeessa gatii kafalee ajaabeetanii kuni maal isiniif fakkaate? Kanuma isuma kanaa wal qabata malee. Inni kuni gabareen mana kee galee si gaggeessaa gatii kafalee wanni jedhu kuni kan seenaa waan tokko tokko abbootii keenya duraa irraa fudhadheetiniin yeroo waan barreessu kanaan walaloo yeroo barreessu seenaa irratti hundaa'eetiniin barreessa. Akkami Habashaan biyya keenyatti qubachuu dandeettee waan jedhu wayii yoo gaggaafadhu dur gabrummaa gabaree Oromoo bira galteeti achirraan lafa qabattee achirraan nu qabattee barii warri abbaa difaa baachoo kuni warri abbaa walda imaarame walda eenyu kuni waan jedhu waan akkas akkasiisan gurraa qaba beektanii seenaa san irratti hundaa'eetiniin abbaa gaggeeffata manaa keessummaa gara wallaaltee sana kanumaa wal qabataa jechuudha inni. Hedduu gaarii dhagaa milkaayitii hawaasa kee wajjiniin uummata kee wajjiniin yeroo dhiyootti akka ati deebitee wal argitu abdii guddaa qabna. Ati keessattuu gaa wallisaa haaraa reef ol dhufaa jirtudha. Ijoollummaadhaan uummata hojii aartiitti nama dabalamedha. Gara fuulduraatti kana caalaa akka ati hojii guddaa hojjettu abdii qabna. Mee akka waliigalaatti ani gama kiyyaan gaaffiif deebii koo xumureen jira. Kanan naafee dhaamsa kanan dabarfadhaa uummata biyya keessa jiruuf waan artistoota biyya keessa jiraniif waan keessa dabarteef waa hundumaa waliigala ilaalchise dhaamsa waliigalaa qabdu carraan sii kenna. Dhumarra wanti inni hojjedhee biyyaa deeme takka hin jirti isin daggala galaada oogoototaa jettu tana. Wanni jechuu barbaade walleen tuni akkuma sila reef isin hin jedhe sani akka anatti fakkaatutti furmaata natti fakkaatti. Akka kootti jechuudha akka nama biraa namni furmaata garagaraati wanti inni dhiyeessu yaadni nama garagara ta'us anis akka yaada mataa kootti jechuudha daggala galaada oogoototaa waan jettu tana jedhe isinis maal jetti amborraa leencatu baroode galtuu nyaatamnaanii abboo gammachuudha fuulleen abjuu gaarii himnaanii dabbal muumeen duumessaan golgame hurriin jalli dhaamotaa abboo na fudhuu badii daggala tarraa da'oo goototaa.
jechuu barbaade dhaamsi ani qabus maal seetan keessattuu dargaggoonni nuti wal beeknu hin jirtan ni jiru. Dargaggoonni tunniin akkuma itti wal beeknuti ta'ee jechuudha. Akkuma nuti itti wal beeknu sanii bifuma san cimaa malee baqattummaa wanta jedhu tanarratti baqattummaan furmaata hin qabdu dhaamsiin ani dhaamuuf jechuudha. Nuti wal beeknaa ijoolleen nuti wal beeknu suni jabaadhaa rabbiin isin bira haa jiraatu jedhan. Waan danda'ameen illee mootuyyuu hunduu bakka jirutti illee akka jara faana ta'ullee abdiin qaba. Jaras bakka jiranitti illee mootuyyuu namoota silaa barbaachisanitti waan tokko tokko eerullee ni danda'ama. Kanaaf jabaadhaa tumsi keenya sun tokkummaan waliin dhaabne sun itti fufuu qaba cimii babal'achuu qaba jedhaan. Kanaaf dargaggoonni akka keenyaa kun akka ka'uuti kun illee mootuu jabaadhaa kan biyya keessa jirullee mootuyyuu kan biyya alaa jirullee kan biyya jiru akkuma amma sila dubbadhe kana kan biyya alaa jiru kun mootuyyuu jajjabaannee tumsa haa goonuu fi wal haa jaalannu. Tumsa warra ijoollee biyya keessa qabsaa'an jira saniif illee mootuyyuu tumsa haa goonuuf hin jedha. Galatooma. Hayyeega walumaa gala gaa marii gaarii gaggeessinee wallisaa Hamzaa Hasan gara fuulduraattis akkasuma hojiiwwan boonsaa hojjettee gaafiif deebii biraatiin deebinee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irratti akka wal arginu abdii guddaan qaba. Hojii eegalte kana jabeessii itti fufi kanuma siin jenna gama keetiini gama keenyaani ammoo akkaataa kanaan yaada keessa dabartee waan hojjettee fi muuxannoo yeroo gabaabaa umurii kanaan keessa dabarsiteet waan gaarii nuuf dhiyaattee ibsuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaa fi maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin hedduu galatoomii horii bulinsiin jedha guddadha. Ulfaadhaan jiraadhaa jajjabaadhaa isiniin jedhaanis waan biraa waan hin jedhan qabu. Har'a gammachuu hamma nan jedhamneetu natti dhaga'ama. Sababnis maali? Wanta na arguu kootiif bira dhaabbadhee interview godhuu kootiif wallaahi guddaa isin jaaladhaa galatooma. Naa jiraadhaa ulfaadhaa OMN mootuyyuu umriin nu haa dheeratu haa hortu jenna haa babal'attu jenna. Yoo rabbi jedha Awurooppaa guutuu keessattis dhaabataati jirti. Jarmanitti illee mootuu ni dhaabatte jedheetiin yaada jajjabaadhaa siinuu babal'isaa jenna galatooma. Ayyee. Egaa daawwattoota keenya turtii hanga ammaa wallisaa Hamzaa Hasan waliin taasifne kanumaan xumurree jirra. Egaa wallisaan reef dargaggoo guddataa jiru kanarraa muuxannoo inni dabarsee fi gumaachi inni gama aartiitiin Oromootiif gochaa ture biyya keessarraa kaasee waan guddaadha. Kanaaf immoo gara fuuldurattis milkaa'ee kana caalaa akka inni hojjetu abdii guddaa qabna. Har'aaf waltajjii inni sababa feestivaala ispoortii Oromoo biyya Jarmanii waltajjii irratti dhiyeessee sirba tokko sin affeeruun kanumaan xumurra. Egaa torban sagantaa biraan hanga walitti deebinutti sirbuma waltajjii irratti wallisaa Hamzaa Hasan dhiyeesse kanaan nagaatti isiniin jenna turtii gaarii. Amboraalee catu baroode galchuu nyaatamnaanii aboo gammachuudha fuullee abduu gaarii himnaanii dabbaan uumen duumessaan golgame hurrii jali dhaabataa aboo gammachuudhumati daggala tarraa daboo goototaa daggala gandaaqee goototaa daggala tarraa daboo goototaa daggala gandaaqee goototaa daggala gandaaqee goototaa. Amboraalee catu baroode galchuu nyaatamnaanii aboo gammachuudha fuullee abduu gaarii himnaanii dabbaan uumen duumessaan golgame hurrii jali dhaabataa aboo gammachuudhumati daggala tarraa daboo goototaa daggala gandaaqee goototaa daggala tarraa daboo goototaa daggala gandaaqee goototaa daggala gandaaqee goototaa.
baasa jajjaboon sabaa ka biyya boonsu dhiira gabrummaa jala hin ciisu akkaan gaasuu ji'a badheessa